ولا شراء زلامات سيقولتي تامي غودي ما تقي غوبين دي ما جيت هارجت موتار سيخه ركونت زمالك كده هرسجي بأرسي ما تقول داقي فد هرسجي بأرسي ما تقول كده بدي نو اساجي ما قايا باي سر ولا هو بار إنسان بوي مو مملين انت مرا ادم كي اوكي يا أكسي متجافي كتامورا لا بد بلال نو بقطنا تبغى امزا امزا ني بتدا ما ني خودي امدا كيفا اسادو قصجي هاتي من اسا صدفاني قالتو تشومات اسين ارسي جارتي لي اسا كيسا جارتي كملي ني جالتو في كملي غلطه اسا راقبتو في كملي اسا جالتو توسا اسني دبته جيرا اييه فكينا بسيتي وندنا جالتني وندني جالدا امو اسين غلطه نبراقب دي خجو قالتي سيكال اييه ولكن ما جارتي خرب بين اجوسو ناستي نغتيفه تجيرا والناس غلطه بربادي بكتنا وين نبي بوينت نقدر نسيم ودم أكا والتالتي تقدر نسيم ودم إيه ونني أرسي مقادة في إسات وارسي مقادة أما جارتين تون كوتا سيام نه تنمو كوتا سيام إيه جارتين ديراتا كوما تكمل في رأيي أسودي مجي توكو نعبر لما باشي أناس ولا لو أماندورا ولا ليس كيستي أفرفودون سنة دا هدوم مسي زيادة خجوا ولا لو ساكن سيرا سجلت تبنو دندنيا الرجال انتربي خنا رتي جارتين إيراتا كوما تاياسو من ديما جي دبين قوليتا تاياسو ديما سنتامي تهارر جسنا وفوديما موت دراني سن موت هارسي تنو وفوديما ستي مات ندبس تناس رتي دي جافي تكوما أصونت دقي أصونت تيمي جلا هاديبسو هامزا نتيون ديني غافنا هافتو نلقي فدا أما أسرتي خلينا نفهم سنكبجت نفهم مرتين نعمي خبجمان دبني أو سوكرتي ميديا أسو تبا يقول ميديا أسونكوني أما سيس نمني ولين بين ميديا أرتي سيمبيها نمني ميديا أرتي لين بين الدوجرا نمني مولا فن نبيه نيجرا ميديا خارتيان أكاتا انترفيس أكاتا ميديا أرتي نمني خينيا نما عرب سودان نما تكي سودان أجندا نما رمفا قولة سودان في ذاتي قولة خنان أصونتين نمني وان أمتا فيدتي كوتا كقولة أكاسا نيمبي كمتي ورتي ميديا واسرتي والفيدا ديمو خايون تيجس ميديا سونين بنيفيتشو malee asirratti sunin dhufee dubbachuu jiru akka hubannoo nama dongora taate kommenti irra ni arga tiitoo kanatti arkutti jira bakka itti arku jira nama hedduu natti arga hubannaan namaa jechuun gabaabbatte wanni usaanii dubbate waa hedduu takka takka isaa fudhatanii jira fakkeenyaaf dubartiin islaamaa takka dhiira takka jaalattee gaafattee heerumuu ajoo teenya Khadijaa irraa rabbi jaalatu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam gaafa ergattu manguddummaa ergattu hubanna jechuudha tabiraati jaalaltii haadha warraa akka jaalaltii wal caaltu jaalala keessa wal qixxeessuu danda'an waan beekuu qabdan namni shari'aa hubannaa shari'aa qabaachuu qaba wal qixxummaan tajaajilti jaalala keessa hundee nalageeffatu dabal naafaan dubbatin dabal kiyya jaalala wal qixxummaa jaalala keessatti osoo hin ta'in nafaqaa isiitii fi waa hunduu isii keessatti wal qixxummaadha Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam gaafatee eenyu jaalattaa jedhanii himee jira sallallahu alaihi wasallam kanaaf tuwaa rakkoo qabu miti waan kana isin ammaan tana as gubbatti yoonni dubbatame tun fuutanii akka haadha manaa taanii quuqamtanii taanii fonteettanii itti fudhachuun dogongora guddaa ifi jechuudha. Ammaasis namni keenya kana waan takka hubachuu qabdanii jira. Amma siidaan dubbadaan namni keenya wal kabajuu baruu qaba. Nama tokko waa walitti dhiyaattu waa wal beektuuf waa hunda piraayiveesii isaa keessatti waa hunda isaa xiqqeessee dubbachuun sirrii miti. Jecha kabajaatti nama gwaasuun waa isaas baafadhaa haasawinu. Mee deebisee jirta gaafii bareedduu deebisee jirta. Deebisaa qobsaala san deebiste ani irratti amana garuu garteemi beera hiikuu deemu kana keessa nama fuudhanii ilmoo irraa oolanii singilmaamaa nama godhuun akka miidhamma nama jaarsaan alatti namarraa gizee innillee nama dabatechi nama ari'uun tun akka miidhamma. Lala mak kabajan demi. Anak mak kabajan dia umur berapa? Oso dubi untuk jen. Yo ustazah wajibnya juga grafik abda yo jirate dabal ki. Oso ustazah jenda kalau cunta ni. Oso kalau berarti nami terfi aso unta ni cu. Grafik tekin disite lagi apa do? Grafik tekin desi na ergi. Tanani suna ergi. Tanabira kutte cu. Ustazah tergak ustazah kap yo jirate cu. Nah dia isi. Midi usara debise ustazah je cu. Grafik kana ke wana kana ke. Once samara tiji gafa cu kopidan sigalte okay tanati debisun dende so tani nan sigafa do tan tani nan sigafa do tanati debisun dende so adam laptop tin debisun dam data tin gafa tetana isi tan akam lal tagefa du amma huwai bultina mati
tanaan qoytuudha tanaan kudeema tanaa maaree godhu deemaa dhamti dubbiin. Kan hin baanu lakkeen. Dhageeffadhu wani si mudeema dhageeffadhu. Namni isteejuma wajji jirutti isteejii fedhattee jechuudha fedhan ulee dhaabbachaa deemanii fedhan ammaan tana walaa fuudhanii jaarsaa jiraatiin hiriyaa wal bakka jiran hundatti yoo walii tahan wajji jiraata yoo waliin taane immoo akka amantii islaamattis adda bahu waan jiraati waan karaadhaan Walii ta'uu dhabanii adda baanii sheeqa wajjin. Walii ta'uu adda baan eenyu adda banjee eenyu adda banjee No. Fakkeenyaaf amma jaartiilee inni meeqa isaa hoti kaati shee anas jaartii torba fuudhee jira. Akka inni himetti tanakaa godhee dhiisee fi tajirtu hundasi walii qabnee cuqi. Kan hundi walii galuu dhabee hiikee Adam. waligalee jechuun deemtamu akkatti eenyutu waan laalamanii beektaa waaninan gaafadhe waan deebise dhageeffatte guutuun dhageeffanne rakkoon ta'e dabbaal siifis muttiin jira dhageeffadhu amma tiiktook cufiiti deemi dhageeffadhu walit deebine yookaan si galtee. Adam akkana lachuu waan deebii qaba dabbaal maaliif ni beektaa yoo akkas ta'uu baatte amma laal reefu si nimeen akka ijoollee godhee ajandaa amma sirra dhufuudhaafis hedduu itti gammachuun qabu ni beektaa. Isin kabajeetu maal dhufe malee akka namni maqaa ustaazaatti waan fedhe kaasuu hin fedhu malee. Adam rakkoon qabu garuu sirruma jirta dhagaye. Adam keessatti waan Hamza Rabbi ogutak. Adam yoo as dhuftee gaabii tanaaf deebii kan nuun siti qeessatee isatti gaabbii qabdatee kafallee kadhannee namni as dhaabu jiru mirga keetii amma irraa baqeessi tokko kalammaffaa dhugaa labbeessi hin jaal waatis ati eenyu ani eenyu tokko nuun dinama kan regiru miidiyaadha kan dubbannu uummata deemuu dandeessa amma garuu immoo shee anas ni jaalanna ni kabanya sadarkaa dubbisaa kana isarraa hin eeynu jechuudhaaf dubbachaa jirra malee nu an kiristaanaa miti muka fanne baddeen jiru Yesuus yaamaan jiru akka hin jaalanna akka hin kabaja iticaanan kabaju shee iticaanan jaaladhu kana ati immoo yuutuubara abbaa gaafii isa gaafate akkamiin waan san afaanitti isa qabullee yoo dadhabame murtee keessa hambisuun dadhabamee dhugumatti uummanni jecha kanarraa faayidaa argata kajeetti amantee poostii godhe ganna si gaafanne malee hamtu biraa isaa waan jirru isatti gaabbii qabaannaa namni bakka sirraa kun tiktookii maal rakkoo qaba. Miyaa fi dabbaalichi hin gaafii takka laalamma inni kun akkaan hin argutti Adam dhalatee kuni gaafii nuti isa gaafatu jiru tanaaf hawaasni namni isa gaafatu jiru tana guutuu deebisuu hin danda'u maaliif ni beektaa abbaa dhimmaatii miti abbaan waan sanii. Hamza kana dabbaa qobaa haasa'u jira miidiyaa guutuu haasa'u jira. Jechuun isa qabii miti sheeka qabii miti dee kun deebisuu hin danda'u gurbaadni. Dabbal amma oomishu qabbaneessuu maaree dhimmatti jaamti dhageeffadhu yoo naa kafalte illee niin ta'a dalagaadha yoo naa kafalte namni qabbaneessu bita jiru dhageeffadhu dabbal dhageeffadhu jechuun waan kafaltiitii miti dhageeffadhu miidiyaa kanatti jalqaba guun dhufe siimeetiin jira yoo dhageeffachuu jiraatti miidiyaa kana wanni miidiyuu maa hubaneef dhageeffadhu akka namni keenya wal xiqqeessuu fi wal arrabsuu fi waan hin taaneen wal dura deemee waan hin taane ajandaa wal godhatu hin taane dhageeffadhu dabbal. Guddaa dogoggora kana irraa muruu dhiisanii poostu godhuu caalaan jiru kun xiqqeenya guddaadha mataan isaa. Na dhageeffadhu dabbal na dhageeffadhu an jalqaba irra waan dubbadee jira dhageeffadhu waan ati dhageeffatin jalqaba irratti akka nama miidiyaa tokkotti miidiyaan keenya waan balleessu wanni badii wanni uummanni itti mufatu yoo jiraate waan sanqixa sirriitiin gaafatamne akkuma reefu sin jee yoo dhiifama taates yoo fedhaa sin jee moo jenne kanaan. Lakki jireenya dhuunfaa asuma dhiifama hawaasa dhiifama gaafatu. Miidiyaa dogongora mala ilmi namaa akka dalagu akkasuma akkasii miti. Ustaazni waan isaa ta'u asa dhiifama gaafachuun qabu akka jetti. Adamiitu akka ji'ogguu ol seene ani akka nama miidiyaa tokkotti akka miidiyaan kun xiyyaatti yoo dogongorri wanni ani hojjenne nuti tarbisan keessa dogongorri ka jiraatu hawaasa miidhu jiraate nuti itti gaafatama fudhannee hawaasa keenya yoo balleessine dhiifama gaafachuudhaaf qophiidha je akka nama hin jirtu wanni nama miidhaan jirtu maal dhiifama gaafatan jirtu. Obsiree Hamza dubbatti hemi inni dubbannaa obsi boo Adam dalatee dhaga'e obboleessa bakka tana wanni hawaasni irraa xiqqashoo akka wayiitti nu dhaga'ame haasawa amma dabbaal dhageessise sun keessattis kan miidiyaa irra jiruttis yeroon ol ba'e ani obboleettii intala gartii addaan beesan bira malee hin boqodhuu je as keessatti maatii fi kanan dhageenye nuti amma namni sheekaa tokko intala dhalaa takka akkanatti itti dhaqee bira boqochuu isiin dhuftee ziyaaraa yookaan inni jirutti isa ziyaaroon suni akka amantiitti xiqqashoo mufiin qabaa kun ammoo waan keessaa mufiin qaba amantiin ayyamti
amantiin na eeyyamte moofiin qabu. Hamza mee obsiyaati yaada kee kan nattaafatul Amantii beekuu qabdaa bar bareeddu. Amantii beekuutu reefu dubbadde mon dubbanne waan kana isin hin dhageenye dirqama dhaga'uun qabdan dhaggeeffadhu dabbalki reefu dubbadde kana bira kutee hin dhaggeeffanne guutuu wani isin jeef kana bira kutee maatii hojii akkaataa dhiiran dubbattee jiran jee miidhuma gubbatti baan Hafiz Quraan nu keessa jira kunoo Idris Adam yoo kutaka yoon sagalee dhagee dabbalki mina dabbalki waa si hubachiisa Adam biyya Hamza Prince jeekin Adam rasbaa duwwani si hubachiisa ila amala kiyyaa kana akkaataa dubbii kiyyaati akka waan hin aaree fakkaatee akkanatti naa dhiifama naa godhe wanta kaas hin nyammallee Idris Hassan namni jiru kuni aalima guddaa Hafiz Quraan namka malee beekamaa nu keessa jira qoye kutaka ustaaza dhiifama naa godhe sirratti lallabe dhiifama wantoota shee'anas Muhammad haasawee kana akka namummaatti akka hawaasa muslimaatti akka nama shee'anas jaalatutti haasawni kun isarraa ni bareeda ummanni isaa itti gammadaa ka jedhuu fi ija amantaatiin haasawuu isaa kana akkamiin laalla ka jedhu inni nu yuuquu danda'a baay'ee wee yoo nambatii qabaadde. nama bara murteessuun dabbalki uguta keessummaa na bira jira Facebook irra ni agarta keessummaa kana biratti yoo feete Facebook seettee olaalte keessummaa na bira jira reefu leestiimee kabajaatee sadiifin namu keessatti osoo hin jiru waree dubbachuu jiru maaliif ni beektaa maqaa ustoota akka baduus hin fedhu gartee akka ta'an taane akka hubatamus jira akka amantii islaamaa namoonni gartee namni asitti hubatee waa'ee biraa yoo namni kun hubannaa akka maleeti. Rasuulli keenya sallallahu alaihi wasallam dubartii fuudhee akkamiin fuudhee taakkan fuudhee waan jiru namni taariika islaamaa barachuu qabu taakka daajii akkamitti addabee waan jiru taariika islaamaa namni barachuu qabu yoo addabee jiraates. Waan ustaazni haasawee akkuma nan jetti ustaaza waan inni haasawan gulaaluu qabu ana akkasii moo akkasii miti waan ta'uuf hin taane jechuudha. Dubbii gabaabduu wanni dhaan miidiyaa irra dhiyeesse sun guutuusaa dhageeffatanii akkuma mana dhiyeessan kana jechuudha. Wanni dogongoraa yoo jiraate amma bara tana qofa irratti deebisaa kan osoo hin taane tabraaleen jiraachuu martii bara akkasii bara yoo dogongorrii kan jiru taate anaatu itti gaafatamaa isin hin jee. Akkasii yaa. Garuu asitti dubbina wanni amma keessuma na bira jira hin baa takkitti waan si dammanu dabbal waan si dabbal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hundi keessanuu dhiifama. Sheekhallee naan jedhan nama ijoollee akka keetii tokko noormaaluma. Haa ta'u intarfii sanaan eeguma viidiyoolee asirratti deddeemsan argeen deebi'ee dhageeffadhe. Akkuma amma Adam jedhan deebi'eetiin dhageeffadhe. Hin xumurree garuu gartee haga waa'ee bultiitii fi waan ajandaa akka ta'e san irraa dhageeffadheetiin dhufee namni akkaataan gartee namni irra hedduun itti hubatee fi akkinaan viidiyoo irraa TikTok irra dhagee hubadhelleen duraan akka gartee achi keessa jiru sanii miti akka YouTube irra jiru sanii miti. Akkamitti hubate namni irra hedduun dabbaalis ta'e odoo viidiyoo hin xumuriin jechuun sababa gartee viidiyoo xumuruu dhabuudatti akka itti hubatan akka waan ustaadni intala gartee hiike ta gartee kophaa jirtu deddeebi'ee mana isaa isiidhaa buluu turatti ilaalan akkasitti fahaman. No akkasii miti intalti biyya alaa jirtiiyu. Intaltiin gartee isiidhaan adda ba'an sun biyya alaa jirti. Viidiyoo rakkaan dhageeffadhe jechuun. Inni kadhaquu ture maatii isii bira. Amma viidiyoo bakka maatii isii jettu san dhiisaniiti inumaa bira deddeebi'eetiin bira buluu ture hanga jiru san qofa irraa fudhatan. Sigalee inni karaa gartee dhaqee ziyaaruu ture maatii warra isiidhaa gartee jechuun soddaa warra soddaa sanii hatta Sheekh Jamaal Faallee wajjiinis dhayneeti ziyaaruu turree jedhe. Isilleen dhiyoon tanaa na bira dhufteeti deemtee hunoo gurbaa kana argadhee naalaalii bareedaadhaa miinaan jettee je sunillee intalti kophaatti dhufuu odoon ta'ini ismaa hojii dhufte. Filis ustaaz bakka sanitti isiin qaamaan dhuftee jirti miti bakka sanatti dhufaas. Qaamaan dhuftee jaarsuma hojii dhufte. Sigalee ziyaaraa. Jaarsaa wajjin dhufne lakke kopuma sen dhufte jaarsaa wanta irra agarsiisa. Mobaayila irratti. Abbuu manaatti hojii dhufte. Akkasii yaadam. Lakki mobaayila irra agarsiisa. Suuraa agarsiiftee jee garuu qabachuu qabdan laal manuma isheenii jiru manuma isaatti bakkuma nama jiru tanaan jee himee ustaadni. Paabliikii jechuun wanni isin musu barbaade laal paabliikii dhuftee itti himti. Amma dabbal siimee keessaan jira akka bareetti haasa'uu danda'u. Walitti deebina zaa'u hundatti haasa'uu jira. Nuti akka irraa mirkaneessu irraa dubbannaa. Maamad tokko takka Maamad Adam Gayyi kasi lakkifnaa kabajamee ta duraa kabajamee gaafii takkaan maqaa uummata Oromootiin si gaafadha. Adam dhalatee akka abbaa miidiyaa barkootti akka nama ustaaz Anas interview godheetti akka nama interview san gallakkiseetti waan ammaatti nuun jettu. Haasoo inni ustaazaa jalqabarraa hanga dhumaatti waan bareedaadha, waan dhaloota fayyadu, waan deeggartootaa fi jaallattoota ustaazaa hunda fayyaduu fi gammachiisu waan ta'eef qeeqamuus hin qabu, anilleen waan hin gulaalu hin qabu, bakka dhiifamaa takka bakka gabbuufnuus hin qabnuu fi jichinuma ta'anuun jettamu
Dhugaadha akka goonetu goone ammarraa kaafnee viidiyoo sanarra deebinee dhageeffannee yoo kan inni rakkina qabu ta'e rakkina isaa sannii furrata akka ni ilaalalu jettee nu biraa deemta amma akkamitti deemta nu biraa addanaa waas beekatan. Hedduu godhatoomi. Taana jalqabarratti hin dubbadhee jira. Idduutti illee dubbadheetti hin jira. Irra deebi'ee hin dubbadha. Haasawni ustaazaa waan itti amannee waan uummata fayyadu jennee gallaqifne beekamaadha. Garuu wanni akkaataa ati itti ilaaltuu fi akka itti uummannichi as ilaalu adda adda ta'uu mala. Si galtee? Miidiyaa sanarra jiru namni tokko waan bareedduu jee itti amanu waan gartee uummata fayyadu jee fidu dhageeffataa fi haa dubbatu kun adda adda ta'ee uummanni dhageeffatu immoo waan kanatti komii kaasu mala. Kana namni miidiyaa irra jiru sirri beekuu qaba. Miidiyaa gurguddaa addunyaa guutuutu dhiifama gaafataa waan balleessa. Kana ol jechuudha. Yeroo itti seeraan gaafatamullee jira miidiyaan si galtee. Kanaaf wanni reefus hinjee khayra sii deebi'u ammaas miidiyaa kana har'aa qofaati miti waan amma dura dubbannee waan ganaa dubbannus taarraa tanaas dabalatee jechuun dogongorri fedhe yoo jiraate wanni fedhe wanni badii yoo jiraate itti gaafatamummaa guutuu mataa kiyya gubbaa jirti si galtee dhiifamaas ta'e itti gaafatamummaa guutuu fudhachuudhaaf jechuudha. Kanaaf ustaaz anas qofaa miti jechuudha miidiyaa itti gaafatamummaa guutuu waan qabnuuf jecha. Kanaaf uummanni wanni beekuu qabu uummanummaan walumaafuu jechuudha. Miidiyaan fedhee dogongoruu mala balleessuu mala itti gaafatamummaa qophiidha. Fayyaadee galatoon angirmaa sirra barbaade garuu waan takkitti sirra naaf fiidoo ustaazanas kana ni tahaa ittuma dhiifta waan gulaaltan hin qabda immoo deebitee gulaaltee bakka rakkoo miidiyaa gulaalteeti dhageeffadhu dabbal amma laal reefu jalqaba dabalatee jira. Miidiyaa jalqaba gootu gulaaltee gulaaltee maxxansitaa dhageeffadhu. Wanni kun viidiyoon an keessaan si argee miti. Viidiyoo miidiyaa gubbaa jiru. Si galtee? Miidiyaa irratti wanni beekuun waan uummata fayyadu jee baasa namni akkuma adeemsu hin jee. Uummanni homii kaasee wanni sun ammoo waan hin taane ta'uu ragaadhaan yoo si amansiise ilma namaa ta'an malaayikaa miti Aadam abbaan fedheewu waan san itti amantee dhiifama gaafattaa jechuudha miidiyaa gubbatti waan san. Akkaatuma gartee waan san. Yoo ustaazana sammasii bilbilee viidiyoo sanitti gaabbii qabaatee kaasii hin kaaftamu ni dhiiftaati Aadam. Kaasu qofaa miti bara an miidiyaa kana ustaazanas large an kabajaa ustaaza eeguudhaaf miidiyaa kana dhiisi. Waan fedheewu isi hundamsa waan sanu miidiyaa viidiyoo son ta'in miidiyaa san guutuu damsisa. Gaaf takka waan qabaa kana. Ayyee ustaaz dubbadha ustaaz. Hojaa ustaaz sabaata miti. Aadam amma wanni gartee namni isa ture sun hundi yaani gariin isiidhaa waan hubannaa dhabaati. Garuu takka qofa ani gaafii deebisii achi keessatti hin argatine viidiyoo san keessatti jechuun. Takkittiin sun ta'in ni Khalifoo gartee. galchiin dabbal. Khalifoo galchii. Okay Khalifoo ayyee takka kana godhas. Jaartii amma akka inni haasawu isaa keessatti akka waan lama hafteeti jechuun duraan afur fuudhee lama akka gartee gadiisatti lama hafteeti. Lamaan tanallee takkatti hin deebisaa lamaan jaartiin dhiiraa takkuma lamaan tanaawu takkatti deebisa jeetiin yaada qabaa jee waan san akkamiin fahamte ati yeroo san. Jaartiin dhiiraa takkaa tan anis irraan qaba akka waliin tolchi. Maaliif akkas jee akka Dhiiraan warri afur Ustaaz Dirisi. Boosan ustaazaa deebisa sanii. Dhagaye hundaa keessa galatuma dhageeffadhaa waan takka akkasii. Waan san kana qofaa miti bar dongori biraa ba'uu mala bara. Jechuun akkaataan itti amanuu fi akkaataan itti gartee waan sana amanee godhuu fi miidiyaan kan itti amanuu fi akkaataa itti uummanni amanuu adda adda ta'uu malaan isin hubannoon. Saniif hubannoon dogongoraa jiraattinis reeffamti. Yoo ammoo nuti gartee gama keenyaan hanqinni jiraatee waan sirriin ta'in nis reeffamti. Walumaafuu waan kana beekaa. Ammas personaalis nu gaafattanii miidiyaatti kamtu nu gaafachuu qophii dheeraa hundaa'u. Maaliif uummataaf ta'e waan ta'eef nu ifi dhageeffachuu miti waraabee jira kaayee wani ifi dhageeffachuu fi. Waan sirrii dubbatee jettee baraadan ustaazii. Yoo uummanni waan barane taate waan uummata balleessu taate waan san balleessu. Adam dhiifama reefu bari ustaazni waan sirrii dubbatee jeetiin amanaa jettee waan dhiifama yoo akkasitti amante fakkeenyaaf jaartiin dhiiraa takkaa jechuu tana itti amanta. Afaan Oromoo Muhammad mee ogutaka please. Okay qoya ogutaka shee ustaaza dubbachaa jira. Sirruma jira booyi. Ustaaza gaafa eenyu Khalifoon